salphaatti bada borciin salphaatti bada dhugaa rabbi mana akkuma argaartan homtanatti hin jiru. Ashama arka fuuni ordoftoota YouTube channel ko akkam jirtu nagaa keessanii waan baay'ee nagaa galata waaqii waa ta'u warras viidiyoo biraatii walitti deebinee sirraa amma dhuma viidiyoo kootti na waliin turansiin jedha YouTube ko subscribe like comment gochuu hin dagatinaan siniin jedha. Arrammoo maalin siniif fayyoo jettanii akkaataa itti borciin haala salphaatiin nurraa badu jechuudha. Mormaatti sin argisiisa. Na waliin turansiin jedha dhugaa waaqa ganama illee ispoortii xiqqooshii galgala ispoortii xiqqooshii akkuma seetti argisiisuuf hin jira. Ispoortii xiqqooshii hojjedha jechuudha. Amma ganama itoo irri hojii madaamittiin ka'een ganama sa'aatii hirribaa koorraa kutadhee xiqqooshii nan hojjedha ispoortii. Galgala illee akkuma kana yeroo rafuuf jedhu hojii madaamii fixee xiqqooshii ispoortii nan hojjedha. Kanaaf anammoo borciin qabu seetiin argisiisa. Na waliin tura hamma dhuma viidiyoo kootti. Akkaataa haala salphaanii ispoortii hojjennee borcii nurraa badu keessumaa roosiin borcii baasan beektisin innaa akkasin siniin jedha na waliin tura amma dhuma viidiyoo kootti. Ishee akkuma argaartanii na ilaala akkaataa itti borciin haala salphaan nurraa badu hamma dhumaatti sinittiin argisiisa na waliin turaan siniin jedha. Kuma argaartan tokko luka keessan akkas gootu. Sambola xiqqoo gidduutti boqottu xiqqoo gidduutti boqonna sambola malleetti deemna xiqqoo luka keessan addaan akkas gootu xiqqoo ishee addaan walirraa buttu akkuma argaartan xiqqoo addaan walirraa butee hin jira. Akkuma argaartanii xiqqoo nama dadhabsiisa garuu gidduutti boqonnaa fudhachuu qabdu. Akkuma argaartanii xiqqoo gidduutti boqonnaa fudhachuu qabna. Kana qofaa miti ayyaata biraas guyyaa biraa seetiin argisiisa. Ishee ammasii na ilaala. Ammoo erga xiqqoo boqonnaa fudhanneen booda akkam goona seetanii ammas
baay'ee nama dadhabsiisaa boqonnaa fudhachaa yoo akkasiin hojjettan dhugaa waaqa ispoortii akkasii ji'a tokko keessatti warri borcii qabdan ji'a tokko keessatti borciin keessan sinirraa badan siniin jira. Akkuma argitan dhugaa waaqa borciin qabu maaliif jennaan ganama yeroo otoon hojiitti hin ka'in barii ka'ee sa'aatii hirribaa korraa kuteen xiqqooshii kana jedha si'a 30 akkuma amma argitan si'a 20 galgalallee akkuma kana itoo hin ciisin akkasumatti ispoortii xiqqooshii hojjedhe hin ciisa akka sambola borciin ofiin bada dhugaa akkasiin jedha. Amma dhuma viidiyoo hordoftoota yuutuubii koo akkasiin jedha. Waa baay'eedha kan borcii balleessu waa hunda isaa isinitti argisiisa haala salphaadhaati. Baay'ee hin ulfaatu keessumaa ijoollee baay'ee warroonni borcii dhugaa rabbi ruuziin baay'ee borcii nama baasa. Ruuziin nyaadhu dhugaa dubbachuuf ruuziin nyaadhu yoo nyaadhayyuu yeroo hundan fayyadamu ruuzii. Sababiin isaa isinuun beektu borcii nama baasisa ruuziin. Innaa akkasiin jedha. Yuutuubii koo sabiskiraayib, laayik, koomentii gochuu hin dagatiina. Warroonni koomentiidhaan karaa adda addaan jajjabeessitan ulfaadha. Warroonni yuutuubii koo irratti na qarqaarte illee baay'ee galatooma. Galata guddaa namaa qabdu. Dhugaa waaqa isinuma kophaatti isin galateeffadha. Videoon koo har'a kan fakkaata. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa turaan siniin jedha. Ispoortii kana hojjechuun dagatiin dhugaa waaqa jechuudha.